Ashama harka fuudhee akkam jirtan kabajamoo ilmaan Oromoo jirra jirtu jaallan nagaa keessanii fayyaadha bakkuma jirtan hundatti nageenya rabbi isiniif haa ta'u. Arra akkuma beekam qabxii lama qabaadhee dhufeetiin jira. Tokkoffaa tarkaanfii waraana dabalisummaa Oromoon waboon fudhatee fi lammaffaa ergamtuu wayyaanee itti aantuun Muktaar Kadir kan taate Obbo Abdulaziz Muhammad Oromoo gowwoomsuudhaaf biyya Kwaatar magaalaa Dohaa dhaqanii achirratti fincila irratti wal qabsiisee yaada tokko wal biraan geenya. Akkuma beekamu filannoon ergaa xumuramee adda bilisummaa Oromoo komannee jira jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo komannee jira. Namoonni hedduun namoota adda bilisummaa Oromoo komatan keessaa tokko ana. Nama adda bilisummaa Oromoo komate keessaa tokko anaadha jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo maaliif komattanii? Mee oduu kana dhaggeeffannee kan walitti deebinu. Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo kun tamsaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan damee London. Oduu amma nu ga'e qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti argamu buufata poolisii daangaa Itoophiyaa Mooyyaaleetti argamu kaleessa galgala haleellaa irratti raawwachuun dhaga'ame. Odeeffannoon bakkasii nu ga'e akka addeessetti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwate kanaan loltoonni poolisii federaalaa 3 yoo ajjeefaman kanneen heddumina qaban immoo madaa'uun isaanii maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Mooyyaalee irraa nuuf mirkaneessanii jiran. Daawwattoota keenya bal'ina oduu kanaa akkuma nu ga'een isiniif dhiyeessina. Adda bilisummaa Oromoo maaliif komattanii isa jedhu ilaalu jechuudha. Isaan keessaa eenyu tokko ana jaallan waan beekuu qabdan keessaa tokko dalagaa dalagamu tokko irratti yoo wal komachuun hin jiraanne wal qeequun yoo hin jiraanne dalagaa sirnaan dalagamaa maal daladdan? Mee waan daladdan nu ibsaa. Mee jiraachuma keessa nutti mul'isa jechuun adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaa miti. Amma akka duraanii waggaa 40 harka walii dhahuun hafee jira jechuudha. Amma qabatamaan waan dalageen wajjin deemna. Qabatamaan hojii dalagamee fudhanneeti wajjin sochoona jechuudha. Akka duraanii wuma agarre walitti harree wajjin deemuu sun taane gingilchineeti callaa qulqulluu keessaa wal fudhannee wajjin deemuu qabna. Namni tokko dalagaa dalagamu tokko keessatti yoo wal qorachuu wal qeequun hin jiraanne maal daladde waggaa kana mee gabaasa daladde fidi jiraachuu kan nutti agarsiisu yoo hin jenne yoo harkuma waliin dhaanii marqaa wajjin nyaatan hin deemtu jechuu dalagaan qabatamaan dalagaa wal agarsiisu. Adda bilisummaa Oromoodha. Abaa'oo komachuus hin dandeenyu jibbuus hin dandeenyu. Komachuu hoggaan jiru yookaan maqaa xureessuu namoonni hedduun amma akka nuti waan maqaa adda bilisummaa Oromoo xureessuu barbaannetti adda bilisummaa Oromoo maqaan xureessina maali? Adda bilisummaa Oromoo jechuun dhiiga keenya lafee keenya. Injifannoolee hanga har'aa galmaahee guutuu isaantu galmeessee ittiin boonna jechuudha. Abaa'oo jechuun dhiiga keenya. Oromoon abaa'oo abaa'oon Oromoo. Namoonni hedduun abaluu abaa'oo ta'ee jira, aliin abaa'oo ta'ee jira maarree. Ilaalchooleen akkanaa kun ilaalchoolee gowwummaati. Oromoon abaa'oo abaa'oon Oromoo. Garuu dalagaa dalagamu keessatti wal komachuun maal daladde? Maal fiddee dhufte? Waan haaraa maal dalaguuf deemta? Mee humnuma qabaachuu kan kee nutti agarsiisi jechuun wal jibbuudhaan miti. Harka walii dhahuun hafee dalagaa qabatamaa dalaganii wajjin socho'uudha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii addi bilisummaa Oromoo fudhate kana hawaasni Oromoo addunyaa kana keessa jiru guutuun boonee jira jechuudha. Namoonni duraan waboon bilisummaa Oromoodhaa hin jiru. Ka jiruus humnan qabu warri jiru. Amma hawaasni Oromoodhaa addunyaa kana keessa jiru hawaasa Oromoo qofa osoo hin taane diinni Oromoodhaa Oromoorraa agartee namni waa dhorku ni jira jechuun sabboonummaa yookaan diina mataa keessa cabsa jechuudha. Diina mataa keessa cabsa. Nuti Oromiyaa yeroo takka keessatti bilisoomsadhaa miti garuu nama tokko ajjeefnee nu dubbachuu barbaanna jechuudha.
addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate nama lama ajjeese nama ajjeese mi nama madeesse jechuu dhagahuu barbaanna. Addi bilisummaa Oromoodhaan ni jira. Garuu addi bilisummaa Oromoodhaa hawaasni Oromoo irraa maal barbaada isa jedhu haalaallo. Hawaasni Oromoo addunyaa kana keessa jirtan. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate isin agarsiise. Jiraachuu isaa isin agarsiise. Humna qaba. Yookaan addi bilisummaa Oromoo dhugumaan lafa dhaabbachuu isaadha. Oromiyaa keessa jiraachuu isaadha isin agarsiise jechuudha. Hawaasni Oromoo addunyaa kana keessa jirtan amma adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriirtanii waan isinirraa eeggamu guutuu kunyaa adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jirtanii jala hiriirtanii adda bilisummaa Oromooti deeggarsa kechuu adda bilisummaa Oromoo deeggaruu bira dhaabbachuu namni tokko dalagaa biyya kana taa'ee dalagaa wayitu irraa eeggama aliin akka alitti dalagaa turraa eeggama sunillee akka isaatti kunillee akka isaatti waatun irraa eeggama hundi keessanuu adda bilisummaa Oromoo amma deeggarsaan waboo wal jaaraa jiru adda bilisummaa Oromoodhaa guddataa jiru adda bilisummaa Oromoo wal jaaraa jiru wajjin socho'aa jiru namoonni hedduun gara wabootti makamaa jiru kana bira hawaasni Oromoodhaa akka addunyaatti deeggarsa gochuu fi humna kennuu fi ni jirra jechuu sagalee isaa dhageessisuu fi deeggarsa maallaqaa gochuu fi qabdan jechuu nama biraatti himuu osoo hin taane aan ofiin jechaa jira kuni dhaamsa tokko kana lammaffaa ergamtuu wayyaanee obbo Abdulaziz Muhammad weellisaa qamarfaa wajjin gara biyya Kwaatar magaalaa Dohaa deemanii fincilli irratti ka'ee jira jechuudha. Achiin duraas waan Minisootaa keessatti ta'anii agartan Kanaadaa biyyoota garaagaraa irratti waan ta'anii agartan Dubaay keessattis dheengadda waan ta'anii agartan ammallee qabatamaan biyya Kwaatar keessatti waan ta'anii agartan jechuudha. Ummanni hattuu fi gantuu ta'e kun Oromoo gowwoomsuun haa hafuu qaba. Biyya addunyaa tana keessa jirtu guutuun bakka isaan deemanitti salphisuun ariihuun irraa eeggamuu qaba jechuudha. Diinni ariihuu qabna, jibbuu qabna. Kanaafuu Oromoo naannoo sanitti argamtan hunda keessanii galanni keessan guddaa Rabbi isin haa jajjabeessuu fayyaallee isin haa kennu waan barbaadan guutuu Rabbi isiniif haa kennu ka barbaadan bilisummaadha. Bilisummaa ammoo weellisaan keenya tokko maal jedhe bilisummaan aannanii nama beeku dhugaa ka bilisummaan beekne firra taa'ee mugaa jedhan. Kanaafuu bilisummaan aannanii hundi keenyaa beeknee dhuguu qabna bakka jirru wal jajjabeessuu qabna. Oromoon biyya Kwaatar keessa jiraattan hundi keessanuu ammallee jaaramtanii jaarmaya qabaatanii biyya san keessatti yoggaa sochiileen garaagaraadha diinni keenya hojjechuu barbaadan akka jaarmaya keessanitti dhaxxanii fincila rakkaasuun ariihuun jibbuun isaan xiqqeessuun baasii isaanii irratti agartee akka isaan hoggaa dhufan hawaasa Oromoodhaa waa hin beekne wajjin yaada kijibaa kana isinii goonaa mana isinii ijaarrama ufuufuu mana hin qaban fufuu mana hin qaban jechuudha. Fufuu ergamtu hawaasa Oromoo fixan barattoota isaanii kan fixe nama biraatii miti. Tigreen akkaan ani beekutti ganda keessa gabbuute abaa'oo duraan gaafa wayyaanee dhuftee biyya seentu eenyu kan wayyaanee bakka abaa'oon jirtu guutuu dhaqee bakka ishiin jirtu guutuu agarsiisaa ture Oromoodha lafa beekti duraan. Lafan beektu fiiddee dhufteetuma Oromiyaa Addis Ababa Finfinnee makuma jedhamu beekti malee hin beektu jechuun kutaan Oromoo eessa Oromootu fuudhee gartee isii mataa hin jireedhaa achi agarsiisee Oromoon as jirti abaawoon achi jirti abaawoon achi jira jeeni dura fiigee agarsiise jechuudha. Amma baduu qaba wanti akkasii amma wanti nuti gochuu qabnu Oromoo wajjin dhaabbachuu diina kamurraa bilisa ta'uu jechuudha. Kana Oromoon biyya Kwaatar keessa jirtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'uu ammallee Rabbi isin haa jajjabeessuu jedha. Maal jedha namni tokko mala gantuu beeknee fayyaa dhukkubsatti dirqamarra jettee mirga sii falmatti jedhama.
wanti kun nurraa eegamuu qabu dura dirqama keenya adda bilisummaa Oromoo baanee fi sana boodallee bira dhaabbachuu qabna jechuudha. Aliin akka aliitti adda bilisummaa Oromoo deeggaruu sunillee akkasatti adda bilisummaa Oromoo deeggaruu hawaasni Oromoo guutuun adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu fi kunuunfachuun dirqama keenya isiniin jedha. Waa hunda caala ilmaan Oromoo galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jedha. Namoonni tokko tokko immoo abdii kutatte immoo maal ani abdii nama kutatu miti yoomuu abdiin kutadhu jechuudha. Garuu haqa jirtuu fi dubbaa dhugaa jirtu hangan jiru takkatti dubbachuu wanni nan dhorkuus hin jiru. Ani ilma namaatiin dogoggoraa hawaasni Oromoodhaa ilmaan Oromoo natti mufattan na gorfadhaa an nama keessanii na gorfadhaa jechuudha. Namni dogoggore tokko illee hin jiru. Waan dalagamu takka keessatti nama waa dalaga jedhu tokkotu dogoggoraa waan dogoggore komentii jala fiddanii nama arrabsuu maqaa namaa xiqqeessuu keessa dhuftanii nama arrabsuu waan garagaraa suuraalee hin taane namatti ergoo osoo hin taane barreeffamaan yaada qabdu guutuu barreessi ergiif komentii jalatti gorsa bilbiliif nama gorsi jechuudha. Hawaasa kan kee gorsuu inuu namni ugaa arrabni itti baay'ate inuu badaatuma deema jechuudha. Inuu malaaqaa waan ta'eef kanaafu nama narrabsinaa nama kabajaa anillee isin kabajaa ana qofa osoo hin taane anuuf dubbachaa jiru na kabajaa jechaa jiru hawaasa Oromoo guutuu Oromoon hanga wal kabajjee murna takka jalatti wajjin hin deebine diina jala fiffiiguu osoo hin taane bakka takkatti deebitee Oromoon akka Oromootti yoo hin dhaabbanne bu'aan takka hin jirtu. Kanaafu warri diina jala fiffiiddanis rabbi isin haa deebisu haqa jirtu rabbi isin haa agarsiisu kallacha adda bilisummaa Oromoo ABO jala hiriiruu qabna deeggarsa kennuufii qabna bosonallee seenuu qabna jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu hedduu isin jaalladhaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.